Hone ferra saganta piadda
Ayo tadi apa Pak Sura? Bos. Ada orang yang nak kata kalau. Ada orang bakka ga'uu baatu hundis nu bayuu baatu yaani irratti hayyoon ciccimoo fi jajjaboo kabajamoon bayanii maatii isaanii biraatiin nutti mul'achuudhaan hedduu gammadee gammachuu sananillee maal gochuu qaba kan jedhee asitti waan qabnurraa jechuudha uummati xiqqoo kana uummata keenya waliin bakka gammannee yaani dabarsuudhaaf waan kana ni jedhee asumatti immoo Kadir Jiloo jedhama. Kadir Jiloo? Waan kana kakaasa jechuudha. Galateeffachuu barbaada. Obboleettiin biyya cululleen talajaasa akkasumallee hunda ilmaan Oromoo obboleewwan kiyya gammachuun teessan jechuu barbaadeetu hunda keessanuu. Ayyee galatoon asumaan culullee intala shaashillee nama istiraahaa kana nuuf fuudha jechuudha. Istiraahaan kun alaasaa bakkee irratti maqaa gosoota keenya ta'an turre akka falayyatee jirti. Culullee bakka gammadde. Bakka walumaa gammadde dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Oke, ini mata ada di sini. Kau dah ni nak apa? Ada tapi dia sebenarnya. Yeroo hedduu hin loltaa hin boottaa guyyaa takka agartee sagalee ta'uu dhiibne jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuun hundi hedduu kan hin dhaabne ati immoo guyyaa takka dagattee hin beektu jechuudha. Kanaafuu baga gammadde si jedha. Baga gammadde baga milkooye. Aamin aamin aamin. Jawwee jechuun anaaf barsiisaa kooti. Jawwee jechuun anaaf ammoo abbaa koo caalteen jaaladha jawwee. Maaliidhaa fi abbaa kan koo irraa jechuudha. Waa'ee qabsoo Oromoo kana irraa hin baranne jechuudha. Jawwee ammoo jechuudha. Tokkummaa jaalala dhugaa dubbachuu Oromoodhaaf jedheetiin jechuudha. Inni uf kenneetiin nama Oromoodhaaf jedhee uf kenne kana ammoo jechuudha. Akkamiin isa dagadha. Nama barsiisaa kan koo akkitti dagadhu hin jiru jechuudha. Barsiisaa qubee afaan Oromoo irraa baradhe yoo jedhee shakkii tokko qaba jechuudha. Kana jechuudha jawweedhaaf jechuudha. Guyyaa takka illee rafee hin beeku jechuudha. Kana olillee waan kana olillee usuu godhee fi jechuudha. Rabbiin nama kana waan kana olii isaa godhu haa godhu inshallah jechuudha. Maal akka dubbadhu hin beeku walumaa galatti dubbiin harkaa bada. Ayyee galatoomi galatoomi. Qophii kana guutuu jechuudha akkuma miskiinuma gammachuu kana hin jedhamne jechuudha. Hin gammanna malee garinaa asirraa maalee gammannu ta'ee kabajamtoota jaalatamtoota waldorgoota culullee intala shaashee jechuudha. Anaaf mana beektan naaniyyee jedhama. Feesbuukii yaala gizeedhaan dhufatee jira waan ta'eef annaaniyyeen ni jira jechuudha. Amchi halka iyyaa turee fi kan hin lallabaa turee fi feesbuukii kanarraa cuftanii osoo hin taane ulaa qilintoosan akka cuftan barbaada jechuudha. Gammadanii galee. Kanaaf inshaallah adawwiin keenya qalamee jira jechuudha. Kanaaf Oromoon biyyaa hedduu takka gammadee asumaan as jirraa wajjin jirraa jechuu barbaada. Baay'ee takka na gammadee garuu Oromoon tan isiniin jechuu barbaada sirratti Jawaar irraa jechuudha. Hayyoota keenya irraa jechuudha. Fi akkasumallee eegdota Jawaar fa'arraa hayyoota keenya irraa waa hedduu barachuu dandeettan jechuudha. Wanti isin barachuu dandeettan jabinna tokkummaa ciminna akkasumallee jechuudha waan qaban irratti jechuudha. Gara mana. Uzu billah kami korre abbo. Hase abbo. Hase. Damsa magana mat. Hai. Malif damsa abbo. Berarti coba.